Ayyaanni bara haaraa uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaan magaalaa Finfinneetti bifa ho'aa ta'een kabajameera. Ayyaana kana irratti kan argaman afayaa'iin mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Buzeenaa Alkadir ayyaanichi hambaa Killayaa yuuneeskootti galmaa'ee ta'uu himuun Fiichee Cambalaalaan ayyaana miira obbolummaa cimsu duudhaa tokkummaa fi nageenyaa of keessaa qabudha jedhan. Fiichee Cambalaalaa የሲዳማ ብሔር አዲስ ዘመን መለወጫ በዓል ሲሆን የራሱ የሆነ ታሪካዊ አመጣጥም አለው። Fiichee Cambalaalaan jijjiirraa ayyaana bara haaraa saba Sidaamaa yoo ta'u seenaa dhufaatii mataasaa danda'e qaba. Ayyaanni kun hambaalee Killayaa yuuneeskootti galmaa'e keessaa isa tokkodha. Ayyaanni kun duudhaa nageenyaa, jaalalaaf tokkummaa akkasumas miira obbolummaa cimsuu kan of keessaa qabudha. Ayyaana ittiin waan badaa darbe dhiisuun adeemsa fuulduraa itti waliif mijeessinu kan darbeerraa kan ittiin barannu ayyaana aadaa mallattoo uummata Sidaamaati. Duudhaa ayyaanichi qabu kunuunsinee itti fayyadamuun dhalootaa dhalootatti dabarsuun barbaachisaa akka ta'es Aadde Buzeenaan dhaaman. ያሉንን ሀብቶች በአግባቡ ማልማት ማስተዋወቅ አገር በቀል ዕውቀቶችን በማስፋት qabeenya qabnu sirnaan misoomsuun beeksisuudhaan beekumsi mandhaleen dhalootarraa dhalootatti akka darbu taasisuun fayyadamummaa waloo mirkaneessuun barbaachisaadha. Kana keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu maqaa koof bulchiinsa magaalichaan waadaanan gala. Dhumarrattis barri haaraan kun kan nagaa, kan gammachuuf, kan jaalalaa akka isiniif ta'uun hawwa. Waaqayyoon biyya keenya nuuf haa tiksu. Sadarkaa kantiibaa ittaanaatti hoogganaan biiroo hojiif ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyanaa ayyaanni Fiichee Cambalaalaa ayyaana waloo hedduumina keessummeessu, ayyaana daa'immaniif dubartoonni mirga isaanii akka gonfatan taasisu, ayyaana jaalalaa maaddii waloon itti waliif qoodamudha jedhan. Ayyaanni kun nageenya biyyaa tiksuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf maree biyyaalessaa Itoophiyaan jalqabde keessatti itti fayyadamuun barbaachisaadhas jedhan. የበዓሉ አከባበር ስነ ስርዓት በጋራ በመሰባሰብ በጉድማሌ የሚከበር ሲሆን ከለውጡ በፊት sirni kabaja ayyaana kana waloon walga'uun sirna gudimaaleetiin kan kabajamu yoo ta'u mootummaa jijjiiramaa dura naannoodhuma Sidaamatti kabajamaa kan ture yoo ta'u amma garuu dhalattoonni naannichaa bakkuma jiranitti akka kabajan ta'eera. Magaalaa Finfinneettis bara kana yeroo 5ffaadhaaf kabajamaa jira. Duudhaan ayyaanichi of keessaa qabu nageenya biyyaaf bu'aa guddaa kan argamsiisudha. Kanuma ka'umsa taasifachuun bulchiinsi magaalichaa ijaarsa giddugala aadaa Sidaamaaf kan oolu lafa kenneera. Kanaaf duudhaa ayyaanichaa maree biyyaalessaa biyyi keenya jalqabde keessatti itti fayyadamuu qabna. Hirmaattonni ayyaanichaa MN+ dubbises ayyaanonni akka kanaa jiraachuun tokkummaa biyyaa ijaaruu, nageenya biyyaa tiksuu fi miira obbolummaa cimsuu keessatti shoora olaanaa waan qabuuf babal'atee itti fufuu qabas jedhan. Cambalaalaa jechuun nageenya ibsa, tokkummaa ibsa, jaalala ibsa. Uummanni Oromoo, uummanni Sidaamaa jaalala walii qaba, wal jaalata. ilaala tokko cinaacha tokko uummanni maruu tokkummaa ofii cimsuu qaba, nageenya ofii cimsuu qaba, wal jaalachuu qaba, wajjin jiraachuu qaba, kijiba dhiisuu qaba namni maruu. Wanta kana baay'inaan biyyattii keessatti jiraachuunsaa mul'achuunsaa waan guddaadha. Nuyi maqaan keenya garaagarummaa qabaachuu danda'a, garuu uffannaan keenya garaagarummaa qabaachuu danda'a. Nu tokko Itoophiyaawii dhagannee tokko taane asitti dhufnee waan kana kabajuu keenyaaf jalqaba mootummaa keenyan galateeffadha. Kanarratti immoo kanaan dura wanti hin jirre arra jiraachuunsaa anaaf waan guddaadha. Wanta kana babal'atee hojjetamuu qaba. Waggaa dhufu immoo kana caalaa bareedee akka inni dhiyaatuun abdii qabaa jechuudha. Fiichee Cambalaalaa ከዚህ በፊት Fiichee Cambalaalaan kanaan dura hawaasaa fi naannoo Sidaamaa qofatti kabajamaa ture. Amma immoo magaalaa Finfinneetti kabajamuu jalqabuun isaa ummatichi hammataa ta'uu fi ummata biroo waliin wal danda'ee ummata jiraatu ta'uu kan agarsiisudha. Ayyaanichi tokkummaa biyyaa ijaaruu fi miira obbolummaa cimsuu keessattis ayyaana gahee guddaa qabudha. Ayyaanni akkanaa kun amma waa'ee nageenyaa labsa, waa'ee jaalalaa labsa. Rakkoo bara dabree sana dhiisee of duraaf immoo maal hojjenna kan jedhu sana wanna itti deemaa jiruufu kuni ayyaana bareedaa, ayyaana of durallee jajjabeeffamu, sabab sablamni illee kanarraa hubannoo gaarii fudhachuu qaba.